Baasordii iimeelaa akkamitti jijjiiranna? Gaafii hedduu keessanii kan nama hedduudhaaf rakkoo tahee iimeela jechuun Facebook jechuudha. Iimeela jechuun YouTube jechuudha. Iimeela jechuun Google AdSense kan mallaqa namaa kafalu san jechuudha. Warroonni mallaqa online irraa argatan jechuudha. Iimeela jechuun TikTok jechuudha. Walumaa galatti wanti ilmi namaa fayyadamu yeroo har'an tanaa akaawuntii mana baankiidhaa dabalatee wanti iimeela ala socho'u hin jiru jechuudha. Telefoonni nuti harkaa qabnu waan hunda kan isiin sochooftuun, kompiitara nuti harkaa qabnu waan hunda kan inni sochoosuun iimeelaan jechuudha. Namoonni hedduun iimeela kana fakkeenyaaf yeroo fayyadamanii haaluma salphaadhaan tarii paaswordii lallaafaa durii waan baramate tokko haga 6 itti naqi, tokko haga 8 itti naqi waan jedhamu tokko ni beekanii waan akkasiin dalagachuu iimeela irratti. Gabaabdumatti karaa salphaadhaan iimeela ammatti. Fakkeenyaaf YouTube namni baatitti miiliyoona 500,000 mallaqa Itoophiyaa 400,000 irraa argatu kun jechuudha. Iimeela baaswordii isaa dagannaan keetii miti jechuudha. As keessatti waa lama sadii jechuudha. Baaswordii akkamitti jijjiirannaa? Iimeelli ammoo akka security ta'u jechuudha. Akka jajjabaatu, akka namni nu jalaa hin cabsine hoo akkamitti godhanna? Waa lameen kanaan isin agarsiisaa jechuudha. Haala Abduu HD show irraa akkasuma karaa TikTokiin Abduu HD irraa peejii kana follow godhaa warri haaraa dhuftan akkasuma ammas nama hedduu bira akka gahuu fi share godhaa ammas gimmaasha uggura qaba waan ta'eef jechuudha. Kompiitara irraallee karama kanaan deemtan waan ta'eef ammoo telefoona irraa bilbila irraa isin agarsiisa jechuudha. Namoonni hedduun kan fayyadamtan bilbila waan ta'eef namni hedduun bilbila harkaa qaba waan ta'eef bilbila irraa isin agarsiisa. Kompiitara irraallee ta'e karama kanaan deemna jechuudha. Amma karaa salphaadhaan akkamitti baaswordii jijjiirannaadha. Appilikeeshiniin kun telefoona keessan hundarraa iyyuu ni jira jechuudha. Iimeela tokko ati harkaa qabda jechuun as keessa jiraatu qabaa jechuudha. Waliigalaami as keessaan yeroo banamullee as keessaanis ni banama. Yeroo banamu akkaataa banamiinsaa karaa inni banamu karaa 3 moo 4tu jira. Karaa banamu yeroo biraati karaa isinii hima. Garuu amma baaswordii jijjiiratu yaana sekur godhu yaana jechuun akka namni nu jala haakin goone akka namni nu jala hin balleessineedha ka godhu deemnu san godhu deemna waan ta'eef karaa kana keessaan jechuudha kana ka goonu. Tole hayyee isa kana irratti gadi tu'inaa jechuudha. Yeroo isa irratti gadi tu'ine bifa kanaan yeroo nuti irratti gadi tu'inu abilkee wantoota iimeela isa keessa jiru jechuudha. Haala kanaan nuu fida. Ammatti kan keessa jiru fakkeenyaaf kiyya isa kanaa jechuudha. Garuu bikka profaayila kanaa irratti jechuudha namni tokko iimeela haga barbaade fayyadamuu danda'a. 20-30 illee jechuudha. Kanaafuu jechuun gosa tokko jechuu kiyyaa miti bar gosa adda addaa fakkeenyaaf Facebook fi iimeela tokko, YouTube fi iimeela tokko, akkasuma TikTok fi iimeela tokko waan hundaaf waan adda addaatiif jechuudha. Ammallee kanamaa kennitanii fakkeenyaaf wanti adda addaadha daataan isinirratti isin dhufulleen iimeela tokko haala saniin iimeela hedduu fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Haaluma saniin kun bakka profaayila kanarratti yeroo gadi tuutan iimeelli isin keessaa qabdan hundi isaa bifa kanaan gadi dhufa. Anamma kun iimeela hedduu keessaa qaba jechuudha. Jechuun isinitti mul'isu garuu isin jala dho'isa. Haala kanaan jechuudha wanta as keessa security an fayyadamu faadhaatu jira waan ta'eef bifa kanaanii isinii dhufaa jechuudha. Kanaafuu iimeela jechuun wanni hundi jechuudha. Mallaqa kan irraa argattu YouTube illee iimeela sanii jechuudha. Keessattuu YouTube iimeela sanii AdSense mallaqa sii kafalu wanni hundinuu iimeela sanii jenneeti jira. Waan akkana deddeebi'u faa isinii galuuf. Duuba anamma duuba kami ka baaswordii isaa kana jajjabeessuudhaaf ammallee baaswordii irraa jijjiiruudhaaf deemu yoo fedhe jajjabeessuu yoo fedhe irraa jijjiiruu jechuudha. Kana jechuudha ka amma keessa jiru kana kun ka profaayilli isaa piinkii kana jechuudha. Peepoo kana jechuudha. Isa kana irratti gadi tuqa bakka profaayila kana irratti tuqa jala kana irra jechuudha. Mana jiru Google account fayyadamtu jira isa irratti tuqa. Yeroo mana jiratti tuqe bifa kanaan naa dhufa. Gubbaa kanarra isii tana gara mirgaa irraa kara bitaatitti akkana sarkiseeti kunoo security ta'etu jira. Security kana irratti tuqa jechuudha. Security irratti yeroo tuqe haala kanaan naaf dhufa. Xiqqashoma irra gadi siqeeti jechuudha. Kunoo sign in to Google ta'etu fi jalatti password ta'etu jira. Isii tana kunoo fakkeenyaaf anamma yoomi baaswordii kana kaniin an itti galche yookiin ammoo kan jijjiiradhe meeqa Juun 15 jechuudha. Yoo ati baaswordii kana gaafa jijjiirte yookiin ammoo gaafa itti galchite dagattellee as dhufte asuma lallachuu dandeessa jechuudha. Baaswordii illee bakki jijjiiranii asii amma jijjiiraaf deemaa jirra. Juun kana asirratti baaswordii bakka yoo kanatti gadi tu'idha. Yeroo asirratti gadi tu'ine tokko wanni isin beekuu qabdan baaswordii isaa kan jalqabaa kan keessa jiru beekuu dirqama jechuudha. Baaswordii jirachuudhaaf iimeelli taphan beeku yoo isin haala adda addaatiin baaswordii kana dagattanii haala tapha adda addaa akkasii keessa kaseentan ta'e sirrii miti jechuudha. Isin rakkisa akka Facebookaa yookiin akka wantoota birootitti salphatti argachuu hin dandeessan jechuudha baaswordii isaa. Kanaafuu isin rakkisa sunillee wantoota adda addaa itti guuttaniiti. Amma duuba haala kanaan baaswordii kana waa hundaafuu as keessa seentee teesti godhuudhaaf waan baaswordii jijjiiruudhaaf fi baaswordii jalqabaa sanitti galchi. Maaliif kiyya ta'uu mirkaneeffachuuf jechuudha. Duuba anamma koppii godheeti baaswordii san asitti galfadhaa jechuudha. Baaswordii isaa san itti galfadhee jira kun akkuma agartan kana eega itti galche booda next jedhan jechuudha jalatti. Haala kanaan yoo baaswordiin kun sirriin ta'in garasitti naa seenu akkuma agartan kana baaswordii haaraa itti naqadhu jira. Walii gallaami asitti baaswordii haaraa itti kataba. Fakkeenyaaf mee amma baramaan kam jedhe 1 2 3 4 5 6 jala kanarrallee 1 2 3 4 5 6 garuu kun hin taane jedha agartee amma 7 asitti illee dabalamee 7 hin fudhanne ammallee baaswordiin isinii fudhatu jechuudha. Tokko tokko kadiitu jira. Fakkeenyaaf amma 12 13 13 asitti illee
asitti illee 12 12 13 13 haala kanaan jechuudhaan fudhatee jira. Change safe jettanii jala kanarratti gadi tuunaaniin baaswordiin suni jijjiirameeti jira jechuudha. Anamman tana jijjiiruun barbaadu jechuun isin agarsiisuuf malee jechuudha. Yoon baaswordii amma itti katabe kana baaswordii kana dagachuu hin qabu jechuudha. Irratti change jedhee gadi tuunaan baaswordii kana irraa jijjiireeti jira jechuudha. Akka ajaa'ibaatitti isiniif galee jira. Kana booda wanni isin gaafatu kan biraan jiru. Tole hayyee akkamitti jajjabeeffanna kan jedhudha. Baaswordii karaan jajjabeessaniini bakkuma amma baaswordii jenneeti yeroo jijjiiruutti seenne kana jechuudha. Jala kanarra isumatti aanee irra gadi oofne jechuudha. Waa lamaani baaswordii kan isin jajjabeeffachuu dandeessanii jechuudha. Recover phone lakkoofsa nambara lakkoofsa keetii jalarratti ammoo recover emailii biraa jechuudha. Isa kana osoo hin tahin emaila biraa ka duraan baaswordii beektu kan telefoona kee keessaa qabdu isa san asirratti gadi tuutee emaila san irratti hidhuu walii gallaami. Kun amma fakkeenyaaf emaila itti galchi jira. Emaila kan baana baaswordii isa kana itti galcheeti recover emaila godhuu barbaadu san bakka itti galchuu naa fidaa jechuudha. Walii galla jirra akkan jedhu kanatti. Emaila biraa asii galchitaa jechuudha kan ittiin eeydu. Akkasuma phone numberda lakkoofsa itti galchitaan malee gubbaa kanarratti gadi tuutee jette akkuma karee fusanitti baaswordii emaila kana itti galchaa jechuudha. Seenuudhaaf kiyya ta'uu seenuudhaaf na hayyamuu qaba waan ta'eef phone number itti galchaa jechuudha. Eega phone number keessaa tokko jechuu kiyya beeki yoo feete lameen itti galchuu dandeessa yookiin ammoo kana keessaa tokko itti galchuu dandeessa. Kana lameen keessaa tokko eega itti galfattee isii tanniin ni bantaafi jechuudha. Garuu wanni isin beekuu qabdan koodiin yoo nambarri sun bade akkuma gartee authentication karaa Facebook san jechuudha. Kunniin yoo kanneen itti bantee lakkoofsi ati as keessatti galchite sun si jalaa bade emailli kun keetiin jechuudha. Maaliif koodii loogiinii gaafata. Yoo baaswordii isaa beektayyuu siif hin seenu jechuudha. Kana sirriitti mirkaneeffadha. Asitti lakkoofsa galchee lakkoofsi sun badee akkasuma jalaa ta'e emailli sun badee akkasuma jalaa ta'e wanni jedhu hin hojjetu jechuudha. Securityidha. Yeroo biraa immoo baaswordii akkamitti ol kaahannee jabeeffanna kan jedhu baaswordii hunda jechuudha. Baaswordii 50 illee yoo qabaatte. Fakkeenyaaf amma baaswordii yoon kijibuu baadhee 20 ol jechuudha kan jiru. Garuu kaadhee yeroo hundayyuu na waliin ta'a jechuudha. Kanaafuu gubbaa kanarratti phone number yoo feete itti galfattee ka jalaa email dhiisuu dandeessa yookiin ammoo lachuu itti galfattee eega itti galchattee booda kanneen ammoo inni banta jechuudha. Wanni bantuuf kanneen maaliin koodiitu asirratti seena. Kunoo jala kanarratti ammoo kan sadaffaadha security koodii ka jedhudha. Kanallee itti banatta jechuudha. Kunoo amma fingerprint kee irra kaahiitii gara sitti seeninaan jedha irraa of duuba deebi'eeti jira jechuudha harkaa. Karaa kanaan baaswordii emaila keessanii jabeeffattan karaa kanaan baaswordii emaila keessanii jijjiirattan Ali Abduudha. Abduu HD show irraa karaa YouTube Abduu mobile app irraa karaa TikTokiin Abduu HD irraa hanga qophii biraatti wal deebinutti nagayaan tura. YouTube kana subscribe share like godhuu hin dagatinaa.